Tony obboleessa kiyyaa na cinaa dhaabbattee akka obboleessa tokko namni tokko as keessaan qabu akka obboleessa tokkotti hiccisi kan hunda deemtee as qabattee achi qabdee baastee naa himtee galatoomii. Fatiha siifi ililliin waliin dantamtan waliin tolchitan booda balloon maal jechuu ta'es immoo ifumatti hin dhiyeessin ilillii ifitti hin dhiyeessin magaalaa keessa bakka fedhe akireessuu fi jaartii isaati atis jaartii isaati garuu mana kee ifitti hin dhiyeessin. Ilmaan keetii fi atis mana kee keessa sirri jiraatan baar kun intaltana jaalata kana shakkii kana kanaatu jira ogguuran jiruun lakkee bal'oo kijiboonni kuni jettee turte garuu amma irra geessa jirti hedduu sheenaa qabdi hedduu sheenoottee jirti garuu silaa gaafa bal'oon akkas naan kuusan jala deemee yeroo gabaabtuu keessatti jalaa hambifnaa. Wanni si bira dhufeefis waan takka dura waan baay'inaa waan ilmiirraa. Siimeetiin Fatiha micoon tun bahar feeti. Bahar kunis waan akkanaa jira. Jee kan inni dura seenu ati naamanuu diddeebii kadhu. Dhugaadhaan bal'oo ani haasawaa namaatti hedduu fudhadhu. Dhugaanaaf himanii niman dhageessaa malee hedduu waan akkanaa kun ni godhama jechuun si yaadeen beeku. Garuu amma bahar illee dubbii kana dhugaa miti jechuun jira. Isin inni dhugaa miti bultiin diginii miciyyoon tun anaafisi jidduu waan tura waan amma dura haasawaa nagumaan waa xiqqoo haasawinee mana adda dhaabbannee maal ja'a isin immoo agartee jirta bal'oo miciyyoon addaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya qilleensaraan baraliitee gartee biyya isin jirtanitti bakka hundatti gartee isinitti haadha qabdu jechaa arallee deebinee isinii dhufnee jira. Maaliin nuuf deebitan jechuun keessan hin oolamu wanni isinii deebineen baarumaa fi Fatihaadha. Way miskiina ta'u Fatihaan miskiina maashaallah Fatihaan hedduu takka miskiina maaliif yoo ittiin qataate asii baar jechuun abbaa isaatti himee abbaan isaa jechuun achirraatti dhee abbaan isaa hoggaatti dhee akkana gaa jechuun siin mari'atee jira baar akkana naan mari'atee jechuun ganda ilillii dhaqii na fuusisee akkami siin mari'atee jira jennaan dhaqii khalaas dhaqii fi fuusisi numa itti engaa waan irraa qaanfatteef jecha akkasittiin garuu garaansii aara qabaa. Maashaallah kan tokko maashaallah hedduu takka dhalaan akkanatti jechuun abbaa namaa qabachuu waan jirtu hedduu takka abbaa gartee baar kana hedduu takka qabachee akkas gaa fuusisaa gaa rakkoon qabu dhaqii fi fuusisi jetteeni wallaahi maashaallah hedduu takka maashaallah siraajaa intalti kanaan jirtu maashaallah hedduu takka miskiina Fatihaan yaa bahar duuba ati dhugumatti waa tolcha hin dalayne dhugumaan dachii hin dandamne dachii tan hunda balleessa jirta Fatihaa dhugumatti itti gorgoreessite Fatihuma taate malee namni biraas laa eenyuu Fatihaan garuu hedduu obsa qabdi. Fatihaa ammallee jechuun obsa rabbis yaa kannuu siin jedha obsa qaceellotti rabbis yaa kannuu ati wallaahi abbaa feeti jaalta dhalaan akka keetiin hin jirtu maashaallah maashaallah taabbaa baariinis kasettee dhugumatti baariinis dhaqee abbaan kee si fuusisuu fi rakkoon qabu haasa fuusisu anilleen sumaaf hin gammadaa kaasee abaarulleen anaatu silaa haqas qabaa anilleen sina baaru wanni sina baarreef ijoollee xiyyaa tanaa jecha ijoollee hojii qabnu tanaa jechaan sina baarre yoon sina baaree kaate waa ta'us taate waan hin anchin qabuuf jecha saniifin sina baarre daawwattoonilleen haasee abaarsa haasarraa dhiisu wani taate beekte jechuudha. Wanni galte beekte jechuudha. Intala qooda namaa beektu. Intala jechuun safuu fi waan hunda beektu. Intala jechuun wanni kun taate hin taanee beektu. Duraanuu taate osoo mettuuti garaam xiyyaara shakkee jira. Wanni kun taate jetteeti dhugumaas himaa turte garuu eegartee warraan kee abbaan isaa itti dhee booda taatetteeti amantee jechuudha. Duraanuu garteen anfaan itti meeqaa misalan akkana kanaa yeroo duraasan baar kun intaltana jaalata akkana shakkii kana kanaatu jira ogguuran jiruun lakkee bal'oo kijiboonni kuni jettee turte garuu amma irra geessa jirti hedduu sheenaa qabdi hedduu sheenoottee jirti garuu silaa gaafa bal'oon akkas naan kuusan jala deemee yeroo gabaabtuu keessatti jalaa hambifnaa teettu sheenaa qabdi
Garuu anillee gaa yeroo san hin dhoysine an dhugaa jirtu hin dhoysu waan hin shakke himeetu min jira isiitu didee na jalaa garagale malee garuu hedduu takka miskina dhugumaanis baga garagalte jeetii yaada maaliif hedduu qaalii ijaarsaa godhuun bareeda qaalii nama biraarra godhuurra qaalii ijaarsaa godhuutu hedduu takka bareeda maaliif sababuma gartee baariif qaalii ijaarsisii godhuudhaa fi waan san illee goote baariitu gama isaatiin hadda'ee jechuun gaa itti taphatee waan biroo kana waan isiin hin feene kana irratti dalage malee fatiyaan akka irratti dalagu ni isin barbaanne ni isin feene ni isin yaadne akka irratti dalagu narratti dalagatteetti isin yaadne baar akkana jecha turte baar kiyya waan kana hin dalagu waan kana illee godhu dhugumaan jibbaa jettee turte maaliif akka jette waan jaarsisii amantuufi waan jaarsisii sirritti amantuufi waan jechuun inni ta'e waan beektuufi garuu gaa sanuma keessa ilmi namaa kun sagal jijjiiramatti rabbiitu garangalle malee ilmi namaa garagala baar arrammoo garagaleeti fatiyaadhaan hin fedhu jechaa micootana fatiyaadhaan micootana hin fuudhu micoon tun naaf si'a bultii addiitii guuteemtu malee waan biraatiin deemtu jechaa jalaa garagalee immoo jaalalti micootana irraa qabde jechuudha jaalalti micootana irraa qabde booda maraachoo ga'e waar nu mandiisu daawwattootaan illee daawwattoonni wanni gachuun waan kana dhiisi micoo tanaas dhiisi micoon illeen tun hedduu bultii ta'e bareedduu tana haadha ilmaan keetii tana wajjin adda si facaafti takka hoo walitti isin mufachiifti walitti isin aarsiti jechuudhaaf waan kana dhaabi baar jaaniin daawwattoonni san dura baar waan kanaan dalagu waan kana illeen godhuuf illeen ta'u cinaan fiiginaa waan kanaan nama jaasaa jaartii walitti hin naqinaa illee jaanii turan garuu waliin naquun feene waan fatiyaan tun hedduu miskiina taateefin anilleen dhaqee malee nama biraallee dhaqee hin himuuf garuu immoo wanni taate rakkoon qabu eega taatee kana beekuun fatiyaan maashaallah taatee beektee bahar an aruusa keessallee simaafiin gammadaa jechuun bareeda antanumatti aansee waan hin jiruun fatiyaa eega taatee abbaansaa achirraa jechuun ganda ililii dhaqee niqaan godhamee xumurame ati maaliif asitti mana kee kanatti if biratti hin galchin akka ji'utti baar suma biratti hin galcha bakka biraatti hin galchu sin jechuu jira amma atillee na biratti hin galchitu jechuu jirtaan garuu ani waan takkaan seema akka kiyyatti akka ballootti duraa illee itti kijibeettee ammallee kunoo itti dhufte dubbii balloo san amantee jirta kunoo amma dubbii balloo san amantee jirta maashaallah waan itti dhufan takka fuuldura namni kuni hagam takka waa arka takka hagam takka chiyaata jechuudhaafin waan san laalee ija fagootti waan san seeme duraan illee anammallee waan takka taniin seemuu qaba yoo dhageesses hin dhageessa yoo hin dhageenyellee hin dhageen yoo dhageesse immoo wani nan seemu eegammoo baar ilillee fuudhuma jamte moon abbaan eegachi jechuun ganda dhaqee niqaa godhaniif fuudhuma jamti eega fuudhe loon biyya Itoophiyaatti akka Oromiyaatti hin fuudhu baar Yamanii fuudhuu deema atis Yaman jirta inninis Yaman jira garuu Yaman keessatti haa fuudhu mana biraa kireeffatee malee mana kee ati jirtu kana anammaan seema fitti dhiyeessitee baar si sossobee mana san si bira galchee boodammoo sibiililiin waliin tolchitan jeetii yaadan tanaan siidhaama ifittin dhiyeessin ifittin dhiyeessin arrallee borullee ifittin dhiyeessin jaartii baareettee ifittin dhiyeessin baarilleen jaarsa keeti rakkoon qabu waliin isin fixuuf takkaa waliin isin dha'uudhaaf kana jechuutti hin jiru garuu namni jaartii lama qabaachuun ni jira isa durallee ni jirti isin isaan hin baane garuu maaliif eegammoo isin mufannoo duraan waliin qabdan siifililleen waltaan turre ililleen dirqiin hin heeruma akka dhaltittiin irraa dhaluu fedha jechaa turte garuu immoo dhaadannoon siisan bakka geessee jirti baar isii fuudhe osoo hin fuudhu jechuu osoo isiin jaaladhu jechuu isii jaalate akka itti jaalattiiftes isii beeka waa waatti gootu waatti qaddastu waa akka malee gootu waa akkuma ajaa'ibaatti jechuun gaa muraatessisan guuttattee jirti muraatessin eega guuttattee ammoo immoo baarsa kadhatee mana kee kana si biratti korfaa afur galta fatiyaa teenya nadhiisi mana kiyyaa nadhiisi jee mana kee kanatti yoo si bira galchee fatiyaa siifi ililliin waliin dantamtan waliin tolchitan booda balloon maal jechuu teessa
immoo ifumatti hin dhiyeessin. Ililli ifitti hin dhiyeessin. Magaalaa keessa bakka fedhe haa kireessuu fi jaartii isaati. Atis jaartii isaati. Garuu mana kee ifitti hin dhiyeessin. Ilmaan keetii fi atis mana kee keessa sirri jiraattan. Inni yoo dhufes haa dhufu. Ammoo ililliin dhuftee si wajjin jiraachuu keessa dhuftee manatti si wajjin jechuun achi keessa bultii wajjin jaartanii akka gartee gamaa asii fi asiin kaayee isin garsiisa jee dhaadannoo nutis ta'e daawwattootaas ta'e nu garsiisu jiru kanatti garuu wal biratti isin galchee waan dhaadannoo amma oofu jiru kana yoo waan kana dalage immoo booda isin lameen dhalaan waliin taatu. Dhalaan waliin taatu. Atis jaartii baari, ililliis jaartii baari. Walii taatee jirti. Garuu bakka takka galuurra isiis mana kireessee fi bakka biraa galchuu. Ati duraanuu mana kireesseerta. Haadha ijoolleeti. Isin ijoollee qabdu. Isii hojii yeroo hunda isii ijoollee hin dandeessu. Isiin amma waan haaree taateef bakka biraa galcheetuma achi hojjaa jiraatu malee ati ilmaan kee keessa nagaan gammachuu teetiin hojii jiraadhu. Inni immoo abbaa mana keetiiti. Dhufullee dhufu baatullee isaa wajjin jireenya kee bareeda hojii jirtan. Obsi hojii jiraadhu. Wanni kun waan si qofa dhufee miti nama hunda dhufa. Obsi qabdaa. Ati obsuu qabdaa. Obsite intala namaati. Goota dhalaa tajaajilati. Hedduu intala namaati. Maashaallah. Namni akka keetii hin jiru. Addunyaa kanarratti hin argamu. Namni akka kee yaadu. Namni akka kee jechuun waa hunda xiinxalu. Namni akka kee jechuun jaarsa jaalatu. Namni akka kee ilmoo jaalatu. Namni akka kee jechuun firoottan jaarsa jaalatu. Hedduu takka abbaa isaa jaalattee misalan akkasitti kabajaa saniin osoo afaan hin deeffatin dhaqee fi niqaa godhiif rakkoon qabu fuusis jechuun san maashaallah. Ati jechuun nama qaceeloo yaadu. Nama fagootti waa laalu. Nama jechuun osuma qaamni kiyya kunillee beekee jira baar nagatti hin jiru jettee beekte dhugumaanuu maashaallah. Ani wanni sin jiru wanni si dhaamu irra deddeebi'ee hogumee galee irra deddeebi'uus akka jechuun fiidota dhaggeeffattee dhaamsa keessan itti fayyadamtu. Ililli fitti hin dhiyeessin. Abbaddaan fitti hin dhiyeessin. Fedhuu haruusa godhataa fedhuu dhiisaa fitti hin dhiyeessin. Ilillii fi ati mana tokko keessa hojii jiraachuu hin dandeessan. Akka baachuu sanitti hin dandeessanii ati hedduu takka miskiina. Maaliif isin xiqqoo waan miskiinummaa hin qabneef wal dhabbiin teessan amma kakaati. Isaati haadha ilmooti. Haadha ilmaan afuriiti. Ilmaan keetiifati. Nagaan cufattanii banachuu hojii jiraachuu. Tanaaf isin immoo abaddan fitti hin dhiyeessin jeetiin siima. Garuu inni baar walumatti dhiyeesseetiin asuma keessatti shuggaa tokko keessatti hojii sin jiraachisa jeeti yaadu jira. Hin fudhatanii sin jaa. Atilleen baarilleen ana isin lachuutu naa tokkicha. Atis dimaashitiyya innilleen obboleessa kiyya. Garuu waan kana hin dhageenyu. Jaartummaa jaartisaati. Eelliinis jaartisaati. Eega taateen dhufnaan wanti takka hin jirtu. Namni garaa muratee dhugumaan akkanatti dhugaa fitti himuun kunuu ati waan gaarii dhugaa fitti himtee jirta. Maashaallah wajjumaanuu jiraadhaa. Rabbi isinitti haa tolchu. Halaalumatti narraa jiraadhaa jetteetti himuun kun bareeda. Halaalumatti isin gammada. Jaartii teeti wanni walitti ati nafe ni jirti immoo isin jaartii teeti nagaa wajjiraadhaa halaalumatti wajjiraadhaa jechuusan beektee jirta. Halaalumatti nalleen isin gammada aruuza keetiif jechuusan maashaallah. Garuu ani abaarsa sirraan jaaladhu. Anillee naa ilmaan keetiiti sina baaruu wanni sina baareef guyyaa takka haate waa taate yoo ati waa taate qasasaatti waan ilmaan wajji qabnuuf waan adda muratiniif waan hojii jirruuf sheena'uu mala. Saniifuu anuu haadha ilmaan keetii sina baaruu namni biraa immoo haqa sirraan qabu anta haqa sirraa qabdu si abaaruutti hin jiru. Daawwattoonni jechuun gaa ni qaafatte malee haa abaarsa sirraa dhiisu. Garuu rabbi haa qajeelchu jaati baar kanaafillee du'aa godha. Eega fuudhee fatiyaalleen beeyte nagaan immoo hojii haa jiraachisu. Isaanuma hundaa'u garuu addaan if eeguun dirqamaa halaaluma ofirraa eege malee ililli if biran fidinii daawwattoonni sin jechaa ture. Ililli fittin dhiyeessinii ililliin suma achitti bakka biraa jiraattu malee shuggaa kee keessa takkaa korfaa kee keessa hojii dhiyeessanii hojii jiraachuun hin ta'uu fittin dhiyeessinii daawwattoonni jechaa jira. Atilleen fittin dhiyeessin. Irra deddeebiitiin seemuu jira fittin dhiyeessin. Namni akka keetii kanatti miskiinaan jiru. Dhalaan ati miskiina. Dhalaa keessa dhugumaanii miskiina dhugumaanii beektuusi. Namni akka keetii kana beekuus hin jiru. Namni akka keetii kana miskiinaas hin jiru. Namni akka keetiitti jaarsa jabeessuus hin jiru. Namni akka keetiitti jaarsa kabajuus hin jiru.
maashaallah tana hunda maashaallah sirra jennee jira daawwattoota hordoftoota keenya isinillee maashaallah irraa jaati fatihaa tanaaf du'aayii godhaadha akka jechuun nagaan jiraattu akka rabbiin fayyaatti haa ta'u ilmaan siitii fi isiis fayyaatti haa ta'e nagaan akka jiraattu du'aayii godhaaf hin jaa asmaanuu baariifillee du'aayii godhaaf maaliif hedduu takka jarjaree fiigee jechuun hallayyaa seeruu jira garuu maaliif gandatti ergatee jechuun abbaan isaa ganda lilii dhaqee jechuun niqaa godhaniif booda wanni hafeen jirtu dhugaan jirtu dhufte jirti fuudhuunsaa dhugaa amma immoo achirraa akkasitti niqaa godhuun maal ta'e atis wajjisaa bulchuu jecha garuu immoo ilillii fi fatihaa walitti hin dhiyeessinii ililliis garuu biraa qireessiif gamoo biraa haasoo jiraattu eega jaalalti akkatti irraas qabdee dhugumaan jechuun fatihaatti illee osoo fatihaan fudhachiisin osoo fatihaatii jechuun na hayyame akkanattiin ililliirraa na qabamee jira duraan illee jechuun gaa nagumaan siyyoo jira malee keessi kiyya ilillii jaalachaa jira ilillii akka fuudhu jaalachaa jira sarmaawin gaa sitti illee himne inni jibba jeetiin jibbaan jaalalana taate atummaan na hayyami bereedduutiyya takka fatihaatii jeeos laasa kadhate atis hayyamuuf turte garuu sin kadhanne atilleen immoo ogguu sin jechuu hin hayyamneef garuu biyyarratti dha'ee biyyarraa abbaa isaa dhoosisuun si hayyamsiisuuf silaasitti si hayyamsiisu ture rakkoon qabu hayyamteef jetta akkaan taatu akka maleen taatu hayyamteef jetta rabbiin nageessitti haa ta'u rabbiin tawaa beetu si haa godhu rabbiin gartee ta'uu birii dheeratti rabbi si haa godhu ilmaan keetii wajjin nagee rabbisitti haa ta'u garuu ilillimuuf dhiyeessee hojii mana tokko keessa hojii kan jiraanneen siidhaama illeen daawwattoonni egaa akkasuma jee siidhaama baar atis eegaa fuudheettee fatihaa miskiina tanaan waliif fittee mana keessatti hojiin jiraachisaa san irraa dhiisi ililliis garuu biraa qireessiif jaartii ta'e waan taateef fatihaanis manumasii keessa mansitti hojii jirtu kana haa jiraattuun siin jaa waan kana immoo dhugumaan adda eegi wal bira hin geessin masaanuun wal bira hin taatu guyyaa yoo ati akka tasaa jechuun gabbaate namni kun wal dhabuu mala wal dhaban immoo haati ilmaaniitii fi taa'amma fuute takkaa miti hangaruu wanni siimu waan kana immoo hadaraa sittiin dhaammadha atilleen gama keetiin fatihaa immoo atis fittiin dhiisin jeetiin si hima asumaanuu daawwattoota hordoftoota keenya gaa waan kana hunda itti himaa isin hundinuu koomentii jalatti illee barreessaafin isinin jaa hangama kiyyaan immoo itti himeetiin jira baar mabruuk isin jenne gaa waan osoo deemtuu jechuun dhugaa goote kana osoo duraan jibbituu har'a jaalatti si dhufte dhugumaan jechuun akka nama takkaan fuudhanii bololtee dhugumaan maraattee mataan hundi si dhukkube hin agarree nama akkana nama akka keetii kana maali jaalattummaan akkanaa tun yoo fuudha fedhanis namni jaartii fi itti himeetuma suuta keessa ibsatee fuudha malee akka keetii kanatti oowwee fiiguun bareedaa miti ati ifillee aarteeti fatihaallee aarsite fatihaalleen iddoo takka miskiina sirra wayyaa garuu siiturra oowwa atilleen qabbanaa'e fatihaalleen qabbanootee jechuun gaa nagaan hojii jiraachuu keessaniin isin hamila nagaan hojii jiraadhaa inshaallah nagee rabbi isinitti haa ta'u garuu immoo jara lameen adda eeguun kee ililliis gama biraa kireessitee fi fatihaan marmasii keessa ilmaan siitii wajjin haa teessu nagee rabbiin itti haa ta'u atilleen gaa gara biraattis nagee sitti haa ta'u hogguu fatihaa bira dhuftees nagee rabbi sitti haa ta'u asumaanuu daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh